Bagana gaanu eegdi. Akkam sanyii dhiiraa nagaa keetii maaloo? Nagaa dagalata rabbii kam. Baga nagaa naa taate. Uummanni asirra jirtan taappii koppiliingii sheer godhaa mi'aal takka taappii koppiliingii hojjedhaani. Koppiliingii mee 10,000 gashaa. Koppiliingii 10,000 gashaa. Warri kaan immoo taappii milee 100,000 nu gashaa. Guys, tolo balu. Koppiliingii dabaluu qaba. Taappiin dabaluu qaba. Ajajamaa gaa. Hojiirra jirra waanta ta'eefi koppiliingiin dabaluu qaba. Taappiin dabaluu qaba. Guys, tolo balu. አሁን 324 ሰው ነው ያለው መጨመር አለበት ደደፋኒ ኮፕሊንኪን ደበሉ ቀባ ታፕታፕን ደበሉ ቀባ ኮፕሊንኪን ታፕታፕን ደበሉ ቀባ ኦኬ ታዲ ከመቲ ነገረ ገለታ ዋቃ ከመድሱ በገና ጅራት ያዶ ኮነዱማ ነገረ ገለታ ዋቃ ዮ ከመቲ ሩም ጅሬኝኪ አከሚ ገለታ ዋቃ ጀጀባታ ገለታ ዋቀዮ ጅር ከመቲ ከም ጅሩ ጅሬኝ ሲብረው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ባየነ መቲቶ ነው ወላሂ አዲስ መድብሱ ፈንፈ ማለ ዋብራ ፍሚት አሳብራ ሰው አብራ ጀቹ ምት ዝምሬ ነው ጋር መስጋፈቹ ፈንፈ ማለ ወልት ለለበና ዲሲካ ማልጎና እሺ ሚማሎሽ ዋ ዳኖ ጋፍስን ጋፈዱ መስላሙ ማራ ዋና ጋፈዱ Watokko waa'ee islaamummaarraa waan asi gaafadhu hin qabu garuu waan si gaafadhu yoo jiraate akkam baay'ee sitti toleera baay'ee si tamachaa'eera jechuudha kana qofa si gaafadha. Okay. Bifuma koo gaafa laaltume buskutii wayi tokko fakkaachaa jiru amman isa gaafan kiristaanummaa keessa jiru caala babbareeda fuulumti koo babbareedaan jiru amma diimachuuf barbaadaan jiru amma diimatteetta durallee yoo silaaluu baadde durallee yoo silaaluu baadde irra yoo silaalu garaagarummaa waan qabdu natti fakkaatu ati garuu akka garaagarummaa qabdu baay'een qaba akkami abjuun fee baay'ee sitti toleeraam wallahi jechuun waan amantaa kana keessa jiru futuun taane dhugaa jiru dubbachuu fi sammuun koo itti tasgabbaa'aa ergamantii kanatti dhufeedha. Adde sirriidha ta'uu danda'a garuu maanni beektaa miidhamtee deemtee ta'a keessa keessii fi rabbi qofatu ol beeka. Akka namummaatti garuu akka namummaatti akka obbolummaatti nuti gaafa haasofnu jechuudha akka obbolummaatti. Wal qeequu yookiin immoo ati akkas taate kaleessa bakka kana turtee arra bakka kanaa jirtaa yookiin immoo atis immoo nama biraatiin bakka kana koottu maal jechuu osoo hin taane akkuma namummaatti ilaalchuma gaarii fakkeenya amma miidiyaa kanarra wanti naannoo waan baay'eetu jira beektaa. Obsaan wanta hundumaa akkaataa meettu obsi baay'ee barbaachisaadha. Wanti akka obsaa barbaachisaan hin jiru lafa kanarra. Namni hundi immoo hin obsu beektee. Namni jaalalaan gaafa nama qabu ilaalchaan gaafa nama qabu bakka namarraa waan gaarii wayii baratta. Innaa kanaaf sitti toleera anaan jedheef kanaafan obsa yeroo baay'ee. Yaaduma malee kun gaafis miti kana godhi san godhis jechuu miti atis kana godhi sana godhi naan jechuu koo yoo ta'in yaaduma haasa'uma yaadaa jira miti sanuma haasa'uuf malee waa biraa miti addeeku. Ni natti toleera wallahi amantaa natti hin tolle keessa ji'a 2 guutuu taa'u miti mana natti hin tolle keessa ukireeffadhee torban tokko taa'uun jaalladhu. Natti toleera garuu kaleessa garuu sitti toleera miti. Kaleessa gaafa itti akkam? Sila interviyuu kee tokko laalaan ture. Maal kan jedhu laalaa ture beektaa? Naannoo gara muka xurrii kana lallabaaf deemtee waraanamee minaamin kan jedhu wanta waa'ee kaastee haasaa turte.
Kaleessa sitti toleera isheetti naa ibsime. Jechi koo wanti hin jedheen maal beektaa? Chaalenjii gurguddaa eenyuyyuu dabarsuu hin dandeenye gaafa obsaan dabarsite kaleessa jechuudha. Interviyuu kee ilaale sanarraa gam dhugaadhaa sobaadhaa hin beeku siif waaqayyotu beeka garuu haga sadarkaa billaadha waraanamuu sadarkaa shugguxiidhaan rukutamuu minaamina waan sanarra ga'e waan jedhu wayii kaastee turte. Innaa gaafa sanne gaafa dhiibbawwan akkanaa chaalenjiin akkanaa akkas sirra ga'e sitti tollaan wanta akkasii kan sirra ga'e jechuu barbaade. Har'as immoo faalladhuma kaleessa sitti tolee sana har'as sitti tolee jiraayii waan jedhudha gaafiin koo malee waan biraa miti. Kiristaanummaa keessa gaafan jiru ani natti toluu mitiiti namatti toluusaa yoo argeen beeku natti toluu miti namatti toluusaa yoo argeen beeku. Otoo sitti hin tolle amma chaalenjii wasan hin daddabarsitu ture bar chaalenjii gurguddaa akkasiisan akkas taanaan chaalenjii wasun dhugaadhaa ree. Obboleessu na dhaggeeffadhu. Na gaafadhu. Amma dhimma irratti lallabuu dhufne dhimma nama dhuunfaatu hin taane dhimma amantaati garuu gaaffiidhaan naga gaaffii immoo gaaffii keessa of gashaa jirta. Gaaffii baqatta garuu gaaffii keessa dhufaa jirta. Addunyaa kanarratti wanti nama assaqaayya'u addunyaa kanarratti wanti nama assaqaayya'u qaallitti mana hidhaatti dabalatee jireenya peenteeti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoon sitti hime jechuudha. Rabbiif haa galatu ergan gara amantii kanaatti dhufe sammuun kun haa qulqullaa'inaaf. Maal fa'irraa? Sanyummaadhaan qulqullaa'ee lagaan wal qooduurraan qulqullaa'ee ati sooressa ati hiyyeessa jechuurraan qulqullaa'ee ilma namaa gabbaruurraan qulqullaa'ee waaqa sadii ergaan takka kadhachuurraan qulqullaa'ee waaqa tokko duwwaa yookaan rabbi tokko duwwaatti kadhachuutti hin deebi'ee mindinno Gabreelii Mikaa'el samiirraa dhufe fakkaatanii waldaa kee dhaabbatanii achirraa gadi bu'anii jireenya laaqamaa jibbisiisaa jiraachuurraan qulqullaa'ee wanta irraan fayyine hin jiru. Dhugaa sitti himuu fi hospitaalli islaamummaa yookaan hospitaalli islaamaa kaanseerii na ajjeesuu jedhe irraati na wal'aanee na fayyisi yoon jedhe soba nan taasisu na. Dhugaa sitti himuudhaaf jechuudha. Innaaf kanaafi inni guddaan jiruu kee jireenya kee isarratti hin jiraattu caalaa sammuun kee nagaa argatee jiraateera taanaan amantiin sun mataan isaayyuu dhugaadha jechuudha. Amantii tokkotti galtee immoo sammuun kee nagaan arganne boqonnaan arganne taanaan amantiin sun rakkoo qabaa jechuudha. Baay'ee dubbanne yoo ta'e jechuudha. Akka waliigalaatti illee fudhachuu dandeenya. Akka waliigalaattan sitti himaa jiran. Ati garuu yoo barbaadde gurdii isaa fudhadhu barbaadde mul'uusaa illee fudhadhu. Wanti jechuu barbaade si galeedde? Garuu na qonan xumursiisne. Eesh jedhi fixe. Inni guddaaf inni guddaanii amma guyyaa har'aatti amantii namaatti gammadee hin beeku. Kiristaanummaatti illee kiristaana kee taa'ee gammadee hin beeku. Kiristaana kee taa'ee immoo islaamummaatti illee gammadee hin beeku. Argiteetta miidiyaa irratti ijoollee hedduun na beekaa gaafan islaamota kana gadi ba'ee arrabsu. Ergamaa keenya nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaaniin gadi ba'ee gaafa arrabsu. Gara amantaa musliimaa dhaquu mitiiti masgidatti garagalee fincaa'u gaafan jedheen arrabsaa ture namoota baay'een na beekaa. Har'a keessa itti galagalee fincaa'u miti har'a keessa jilbeenfadheen sagadaafii jira rabbiidhaaf. Sii galee ittuun galagaloon keessa nagashinaan immoo rabbi. Tokko inni olaanaanii sammuun koo akkam fayyu kan na godhe kiristaanummaan ragaa of keessaa hin qabu ragaa ofirraas hin qabu of keessaas hin qabu. Garuu islaamummaan ragaa guutuu of keessaa qaba. Islaamummaan rabbi biratti amantaa filatamaaf jaallatamaadha. Utubaa ragaa utubaa of keessaa qaba ragaa utubaa illee ofirraa qaba. Akkas jechuun maal jechuudha? Yeroo hundumaa kanan dubbachuu jaalladhu suuraa Alii Imraan maal jedhaanii 3:19 irratti amantiin haqaaf amantiin dhugaa islaamummaa qofaadha jedha. Achuma suuraa Alii Imraan irraa mudhannee olaalle 3:85 irratti amantiin islaamaatiin alatti namni amantii kan biraa hordofu yoo jiraate inni rabbi irraa hin qeebalu yookaan rabbi irraa hin fudhatu jedha. Kiristaana keessa wanti akkas jedhu miti wanti kanatti dhiyaatu jiraate kiristaanummaa keessatti lubbuu koo aarsaa nan godha.
Siigalee amantii Islaamaa akka sammuun kootti boqotee amantiin kun dhugaa dhadhee itti of gadhiisee keessa jiraadhu kan na taasiseeni ragaadhaan ijaaramaadha. Utubaa ragaa of keessaa qaba. Kiristaanummaan garuu uumamni isaas rakkoo qaba. Giddugaleessi abboota firdii rakkoo qaba. Giddugaleessi abbootii seeraa rakkoo qaba. Baay'ee macaafa qulqulluu keessaati wangeelaawota arfan duwwaatu sirriidha. Dhugaa dubbachuu ta'e wangeela Maatiyos, Luqaas, Yohaannisii fi Maarqos. Kana alatti hundumti isaanii rakkoo gurguddaa of keessaa qabu. Siigalee innaa kana fakkaatu siin jechuu barbaadeenii amantiin Islaamaa har'allee taanaan amantii ragaa guutuu of keessaa qabudha. Islaam kaas Ishi sitta tolu addee ko'anii amantiin kun sirriidha kun sirrii miti amantiin musliimaa sirriidha amantiin kiristaanaa sirriidha yookiin amantiin musliimaa sirrii miti yookiin amantiin kiristaanaa sirrii miti jechuun danda'u maaliifan jechuun danda'u beektaa? Wanta hin beekneef ta'uu danda'a beekennaan garuu nan jedha. Wanta hin beekneef hin jedhin maaliifan jechuu kana jechuu danda'ee inni amantii musliimaa hordofus sirriidha karaadha dhugaadha jireenya jedhee qabatee deemaa jira. Hubatee itti amanee hubatee jaallatee qabatee fudhatee deemaa jira. Inni kan kiristaanaa hordofus qabatee hubatee baate sirriidha jedhee hundumti isaayyuu lamman isaaniiyyuu sirriidha jedhanii baatanii deemu. Sirriidha jettee keessa jiraata hartaati. Sirriidha jettee keessa jiraata. Sirrii 100% sirriidha jedheen keessa jiraata bakka hin jirutti. Amantii Rabbi biratti fudhatamaadha kan jedhu ragaa si deeggaruu hin qabdaati. Isa Rabbitu beeka adde. Isa Rabbitu beeka. Rabbitu beeka miti. Innan keenya ragaa hadiisaatiin deeggaramaadha. Ragaa jecha Rabbiitiin deeggaramaadha. Oye dhaggeeffadhu kana fichisi siqa adde. Walaa fichisi si dhaggeeffataan ture. Amantiin kiristaanaa amantii dhugaaf haqaati akka islaamummaatti kiyaa baafamee dubbatamee raawwatee ta'e ragaan alaati. Kootu kaadde na dhaggeeffadhu kan wal dhaggeeffanna. Fakkeenyaaf inni mukatti sagadus xiqqoo sirriidha jedhee akka isaatti nam tokko dhuunfaadhaan akka isaatti inni mukatti sagadus anaaf sirriidha odha isaaf sirriidha bar. Sirriidha moo sirrii miti? Sirrii miti. Wantoota amantaa kiristaanaa dhugaa taasisan meenatti. Maal jettu? Wantoota amantaa kiristaanaa dhugaa jiraatte natti. Isa itti amanutu dhugaadha jedhee erga fudhatee isa itti amanutu beeka isa. Eenyutti amantati? Sababiin isaa maal inni beektaa? Eenyutti amantati? Isa beekaara furrattu dhuka'eef hin dammaquu jedhu. Kiristoositti amantamoo kiristaanatti? Beekaa dhiibaa jirta waan ta'eef beekaa dubbii dhiibaa jirta waan ta'eef sitti himameef fudhattu. Taaddoo. Kiristaanatti amanaa harta moo kiristoositti amanaa hartati? Kiristoositti amanaa jira. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Yesuus jechuun maal jechuudha? Atoo beektuu maaf na gaafattaati? Atoo beektaa kaleessa lallabaa turte? Maaliif na gaafata? Yesuus jechuun Kiristoos jechuun maal jechuudha? Addee qo'i sittan hima. Atoo hin beektaa atoo beektuu maaf na gaafatta? Hin beeku. Ishi akkam beeku? Kutti Yesuusin hin beektaa ishi? Waan beektu maaf na gaafatta? Atoo beektaa kaleessa silaa keessa turte kaleessa waan kana sirriitti adda baaftee beektaa? Unkaan warra hin beekne iyyuu barsiisaa turte har'a maaf na gaafattaati gaafii kana? Akka waa'ee Yesuus hin beeku sanatti Yesuus hin beeku ni barbaaddaati. Akka ati beektutti beekuun barbaadu. Akkam beekutti beekaa? Akkam beekutti beekaa? Akkam beekutti beekaa? Garuu immoo lama yoo ilaalaa jiru Yesuusin na fudhate. Yesuusin na fudhachiisi. Dhaggeeffadhu gabaabumatti amma waan sitti mukeessa.
dhakaa tokko fudhannee yoo bishaan irratti naqne dhakaa sun irra yaa'amoo bishaan sun hin dhuga kana naa deebisi. Bishaanicha dhagaa irratti naquun barbaachisaa tun taane dhagicha bishaanii keessa kaa'uun barbaachisa. Qoy kana deebisi kana naa deebisi ammoo osoo irratti naqne dhakaa sun hin dhugamoo irra yaa'a. Dhagaan bishaan waan hin dhumnee fi dhagicha bishaanichuma keessa kaa'uun dirqama ta'a. Naa deebisi ishee naa deebisi gargar baana naa deebisi kana. Si deebiseera? Yoo amantii Islaamaa baruu feete bartee karaa dhugaa dhufuu dandeessa. Gan amantaa ta'e likkii qoradhuu bari. Nuti amma akka Islaamaatti amantiin dhugaa Islaama jennee amanna. Maaliif amantii nu caaltu hin jirtu. Ammaas amantiin dhugaa Islaama. Yoomiyyuu jechuudha. Obboleessoo isa jedheera barani. Ani jedheera maalan jedhe beektaa sila? Ayee. Isa maalan jedhe beektaa inni kan amantii Islaamaa qabatee sirriidha jedhe sirriidha ani mormii koo mita namala aankoo sirriidha hin jedhe. Ani immoo kanan dhufee ollaanii galee fi callisee nagaa addisuu gaafachuun malee dhimma biraan miti. Nuti immoo beekumsaaf wanti asirratti hojjetuuf namni biraa akka amantii biraatiin yoo du'e amma azaaba seenaa beena. Obboleeyyan keenya kun akka nurraa wanta jaan hin feenuuf asirraa gorsu jira. Isa immoo taanaan ni baradha. Amma ati let me Kanaafuu ergaan kee kanu. Si fi addisuun immoo waliigalaa jirtan garuu siituu hedduu waan inni jiru kana hubachaa hin jirre. Waan haalli inni duraan amantii isaan keessa jiruu fi amma amantii kana keessatti harka addisuun bar dubbisee qorateeti bakka kana kagee karaan sirrii kana lakkaasan qarraa karaa sirrii hin jiru jee karaa amantii musliimaa akka dhufe qaree dubbiseeti bar. Ati saniifuu namuu amantii fi taa'u jira amantiin biyyaa sirriidha. Musliimaatti sirriidha jettee amantii ta'e irratti umrii kee gabaabsuu osoo hin taane umrii kee xumuruu osoo hin taane boru akhiraa jira amantii sirrii addunyaa kanarra amantii hedduu jira amantiin hundi sirriidha jaamame fakkeenyaaf sirrii miti amantiin sirrii san keessaa tokko qofa san musliim akkamitti akka ta'e immoo dubbistee irra gahuu dandeessa. Addisuun garuu akka yaada tokko kanuma akka yaada hojjetti dubbisiituma dhiise feetutti namaniin dubbisimee ifumaaf amantii musliimaa kana keessa seenii dubbisi. Kitaabni disneeriin guuttee jira waan irra onlaayini irras dubbisimee usiituma dubbisi ifiifitti si geessa karaa. Eshi nan dubbisa dubbisuu dhiisee sin beeku. Feetutti namaniin itti amanuuf hin dubbisin usiituma dubbisimee
كمسلماتس خيريس دبس تمرة كمسلماتس دبس مالي فمن هنا كنا جاجي دبسي في خلاص الردف tole isatti walii gala obboleessu waliin gala asar. أيوة خانوما يومو نامنسي سالينا من خير تته ويخمو أمنتي مسلمة روانتي كافتشور بعد وانتي سلا سري متت وانتي أكا أمنتي مسلمة سري انتين سيقول يوتي وانتي كافتو يجرات كافتو بلنا نمني سيدي بسنو جرا Biyya walitti deebi'aas. أيه أكاسي لمي मैं तस्गब्बू मानुष निकल ओमा मैं अड्डीसून हाल इन्नी त्यासो जो तस्गब्बी निसा तू अना वन तक अमंती वही तक रुगा तो फिजिकल नमा इन्नी बेटा बर अमंती तो अमंती सिर्री थी अमंती वन तस्गब्बी अकन नमा जज्जू ऑप्शन नमा जज्जू अमंती सिर्री डा नमनी फिजिकल नमा लाले तूने बेहजे ज्यादा कन क्या फ्रीडम वही लम्मी बगना गन नगार में कमित नगर अल्हम्दुलिल्लाह जरा जो रगला तरफ कम नगार में बगना गन जो रहना जरा तो मैं अये अड्डीसू अदिसो जीना सो इसने नाम ब्राज अड्डीसू जमाले में ना से नतना सो ने गति ते पिता जीना सो लोकी ना को देरा सी नता दो सिम बर्बाद ने मिटे अदिसो ما لا لا لمي وانت كسرن بيخون ما حالا أزجل جتان كريم والبينا सा जीरो देरा ये रोबाय सिता सो बर्बाद ना जरे लोकी ना को गति ते सा जीना सो नमल बरा योजना योजना सो नंदन isa na hojja asoo ni dandeessa fakkeenyaaf addis hojjemo waan asoo itti jira amantii keessan keessa hedduun bara fedhan qabuun kanaaf ana tun ta'in illee addisuun yeroo hedduu kanneen argamu mana hiyyattis tana dura mana hiyyatti lammii hojjaa asoo ittiin addisu hedduu arraboo fi kanatti jarjartan fakkaate tasgabbiidhaan akka inni asoo kana almo eenyu akka ta'e beekoo maqaan ka'e maqaan lammuma jira Lammi tasgabbiidhaan yoo hojjaa asoo itti addisu wanti bilooksi godhuuf hin jiru. no fedhan qabu satu fedhan qabu malee rakkoo qabu dhabeet fedhan qabu maallaan dubbi nama birallee nama wajjin waliin galle dubbatu ture deemu. ayyee Nama taakee jiraattaa? Atis jireenya mataa kee jiraattaa? Anis jireenya mataa koon jiraadhaa? sirriidha iyya Haadha manaa dhuunfaatti qabnaa, atis dhuunfaa keetti qabdaa, amantii dhuunfaatti qabnaa, atis dhuunfaatti qabdaa, abbaan mindinno amantii fi haati manaa yookaan abbaan manaaf amantii kan dhuunfaatti abbaa barbaadeen namaaf filatamti. Miti? Nama eeggataa isaa nama waddar kubataa. Guyyaa tokko na yaada sirraa karaatti dubbatu. Irraan kan hafe walitti nu dubbisu obboleessa ko. Sagaleen koo si bira gaheera na. nagama Ni dhagama Sharma olis deebisee yeroo tokko nama gaafii qabu jira. Ni dhagama lammi. okay ay ntini dame Sagalee Galaa jira. ay normally la akamita freedom namni filannoo mataa isaatii kabajamu fitirrara ani filannoo addisuun gatii kaleessa kiristaana ture har'a deemee fi ani isa qeebba'u isa jibbu isarratti waan hin taane dubbachuun sirriidha jedhee yaadu. Garuu yeroo sana jechicha yoon irraanfachuu baate anaafati guyyaa lamaan tokko walitti buune. Kanneen walitti buune tokko situu intiniin jedhe. Situu akka hin haasofne na goonaani na sodaatte jechuun bakka haasaama tokkoon dubbadde kanuma malee filannoo keetiin yookiin immoo amantii filachuun kan keeti amantii keessa immoo si kabajuun narrara soori isaanii yeroo darbe siin jedhe rakkoon qabu.
Oh, ani Dabaltanii an dogoggora goota deeyyaadha. Normal. nagarra ooltan. Asii miutii nuu qaba warra teelaa dhufame maaloo. Elaa maalidha beektaa lamni? Dhagaan jira. Waa tokko irratti walii galuu dadhabne irratti walii galuu dadhabuu irratti itti walii galla. Si galee itti walii galuu ni dandeenya yoo ta'e garuu itti walii galuu ni dandeenya. Yeroo sana na yaadadha koomenti dheera baasii gaafa araaramnu yookaan gaafa fuulaan wal arginu akkasnaan jette gaaficha dhee akka tasaa wal argine dheen iskiriinshuut godhee kaa'atee ture. Yihuudaa jecha jedhamu jaalladhu. Biqinaan isaa Maal? Yihuudaa waan jedhamu tokko jaalladhu. No, akka akkasii Biqinaan hin isaa jedhamu. dhugaa maal iskiriinshuutiin hin jira. No, naa ergi waan si jedhe dhiifaman ila dhaggeeffadhu waan si jedhe si aarsuu danda'a noormaali qabaaf hin jedhe kanatti bilookii na goote mataa maaliif footaa firiiziyoo miti mataan keessa eeguun dubbate yeroo ta'e qalliidhaaf hin jedhe seriously dhugaa malee Yihuudaa akkasii hin jedhe si jammar immoo ani eenyudha abaluu tokko Yihuudaa tokko sirriidha jedhee farrajuudhaa fi ani mirga isaas dandeettii isaas hin qabu. Akkas jechuun warra akkas jedhan iyyuu sirriidha jedhee yaadu. Istii irra deebiitiis giriisuuti caalaati. Nuu rakkoon qabu No, normaal innati yeroo guyyaatti bilookii na goote maaloo dhabeetta akkasuma taafoo ta'anii yaadi gosumame walii tarraban beektamni noormaalii maqaan jechuun isumani firiiziyoo miti maaliif mataa kee footaan jedhe kanuma duwwaa jedhe. Kanuma irratti bilookii na goote. waan itti hawaatu. Kan mana wajjin qabdu. Ol beenna malee maa jechuudha. Malee sattansi beekan sin beeku. Kunoo pilaatfoormiin kun qool nu barsiiseen bakka amma fakkeenyaaf firiidamiin amma tuni karaa irratti natti dhufee turuutti hin beekaa namni. Sagalee namaan dhagaara malee sagalee eenyu akka inni ta'e waan ani hin beekneef siisa miidiyaadhaan na beeku mitiiti. Namni na wajjin taa'ee dhugee na wajjin taphatu iyyuu akka inni wajjin barbaadu. Naay normaali yoo taphumaa fi yaadeen inni immoo si gaddisiiseera taanaan amsoori. Rakkoon qabu. Lammi Malee isatti gaddee sanaan. dhimma inni itti bilooksu godheef kanuma jechoota keenya nama hufachiise jee sitti himee jira beektaa. Intaa sirriidha. Malee dhimma biraatii miti addisuun dhimma biraas irraa akka hin qabne sitti ibsaa jira. Amma waa'ee amantii irratti karaa sirrii irratti isaa hojii haasa'uu dandeessa. Rakkoon qabu ni fedha qaba taanaan nanaasaa. Hin dhaga'amamni sagaleen kun. Rakkoon qabu. Gaafiin kun adursame gaafiin kun adursa. Gaafiin kun adursa obboleeyyan kee dhihaa. Garuu baay'ee na cinqeera wanti kun. Mee gaafiin kun kan Gaafii tokko fasdeebisu jalqaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uummata diimaa fi gurraachaaf ni ergame. Inni addunyaa guutuuf ergame. Addunyaa guutuuf ergame. guutuu adii taate beektaa guutuu adii taate namni gurraachi hin jiru. Namni gurraachi hin jiru.
Guutuun ibiddumaan nu guban Oromoo warra waaqeffata kana yoo Ortodoksii ta'uu dide ibiddaan na guba. Yoo waaqeffata yoo Pheenxee ta'uu dide Pheenxeen illee karaa isaan qabatin ibiddaan na gubdi. Yoo Ortodoksii ta'uu dide karaa isaan qabatin ibiddamaan gubamaan. Hanqama ibiddaati. Mee nabimmaan gubaa achi kara keenya kana ergame yoo jiraate sanuma natti himame. Tanuma qofa gargannaa baasa. Gaafii keessa xumuratanii Nabi Muhammad ummata gurraachaa fi diimaa osoo hin taane sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuuf ergame. Anoole dirqama ummata Itoophiyaatiif dhufanii ergamuu qabaadha yaada jiru qabdamu. Gaafiin keetuun hanga lebar ummata gurraacha qofa maa keessaa achi baaste. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuuf ergame. Ummata diimaa gurraacha osoo hin jenne dheeraa fi gabaabaa osoo hin jenne addunyaa guutuudhaaf ergame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqilee akka nama gurraachaaf akka ergamu gaafii kee kana anoole gaafiin keessi deebi'eera. Gaafiin keessi deebi'eera anoole. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata gurraachaafis ergamee jira diimaafis ergamee addunyaa guutuudhaaf ergame addunyaa guutuuf. Gaafiin keessi deebi'eera anoole. Eessi lammi itti fufii. Sabit. Lammi. Amma gaafii keessi gaafatanii lammi. Sabit. Mee ati deebisee gaafii anolee tana. Okay, እሺ አይ kudha lama ta'anii ijoollee Yaaqoob isaan keessaa saba hundumaatiif dhufe. Garuu immoo raajiin akka dubbii Waaqayyootti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 irratti Waaqayyo kennaa akka inni kennu nama hundumaatiif akka inni kennaa kennu raajoonni ergamoonni akka hafuura qulqulluudhaan dibamanii hin dubbata. Kanaaf bara kanas raajoonni Oromoo keessa jiru ergamoonni Oromoo keessa jiru jechuun hin barbaada. Neetwoorkii isaaniitti na fakkaata. Lammi maal jee gaafisaa Akkana suuraa kam keessatti jeessa rabbiin Suuraa kan maal? dubbate musliimni hundinuu jahannama seenu malee jannatan seenu Suuraa Mariyaam keessatti kana jee ture mee deebisaaf. subhaanallah. Sagaleen kiyya ni jira. Ni jira. Hayyee dura irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya suuraa Qur'aanaa suuraa Mariyaam wa in minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman maqdiyyaa suuraa jiru
naaf fakkaata jechi inni jee. Ayata kana quraana kana keessa gabbu ilaallee gubbaarraa fuudhe afaanuma Oromoo yookiin dubbisee gubbaarraa fuudhe malee keessa gabbu ilaallee ayanni kijoo tokkoon keessanuun taane yoo ibiddarra dabartan malee jaa waaride jechuun afaan Arabaatti irra dabruu jechuudha. Yoo keessa gabbuute ilaalte guyyaa qiyaamaa qeera siraat waan jaamutu jira. Qeera siraat qeera jannata irra dabranii jannata seenan jechuudha. Qeera san jalaan gama jalaatiin ibidda jahannamiitu jira. Namni hundinuu qeera siraa gubbaa dabru malee yookiin qeera siraa kan jahannama gubbaa bal'ifamee jiru san gubbaa dabru malee jannatan seenuu karaan jannati itti seenan waan qeera san gubbaa taateef jecha. Qeera san immoo akkaataa hojii teetiitiin irra dabarta. Akkaataa hojii teetiitiin irra dabarta. Namni hojiin isaa waa xiqqeeshoo yookiin hojiin gaariin isaa waa xiqqeeshoo kan qeera sanarraa gakkufuus ni jira. Ka irra suuta shorroqoo dabruus ni jira. Akkasuma ka irra hanga libsuu ijaatti irra tarkaanfatu yookiin irra bararee dabruus ni jira jechuudha. Saniifuu qeera san bira dabartan irra dabartan malee jannatan seentan ja'a. Illaa waariduhaa irra dabartan malee ja'a malee ibidda seentan malee hin dabartan wanni jaamu hin jiru. Ayanni quraanaa suuraa Maryam kan inni dubbisuu barbaade suuraa kana. Ayata tokkochaa kanaa jechuudha. Irra dabartan malee ja'a malee jahannama galtan malee hin jiru obboleessa kiyya. Wallaahu a'lam. ammas suuratti aanuun dubbisne inni ittum fuunf aayaatti fuuf thumma nunajji alladhiina ittaqaw aayaan itti fide sheddiine